Welcome to grade 9 biology. Unit 3, answer to review question 3, 4 and 5. Baga nagaan kana barnoota biology kutaa sagalaffaa nagaan dhuftan. Unit sadaffaa answerii gartee review questionii kitaaba biology gubbaa jirtu. Unit questionii sadaffaa afuraffaa fi shanaffaa wajji ilaallachuu irraan tana lesson tana keessatti tanaafuu gaa akka dhumatti akkan wajjin turte jecha share, subscribe, like gochuu akka hin dagannechaa karaa lesson teenyaa seenne jechuu irraan tana. Okay, let us start with answer to review question 3. Answerii irratti deebisaa ni review question 3 dha. Tiin jalqabna jechuudha. So gaafii tokkoffaa ilaallamee select the correct answer from A to D. Number 1. The organ of your body where gas exchange takes place is the dash. A. Liver. B. Lungs. C. Trachea. D. Heart. So among these four alternative choice, the correct answer is B, because the only organs of our body that exchange the gas is the lungs. So look, gaafii tana mee ilaalla. Qaamota gartee qaamota keenya keessaa kan walli geeddaramiinsi qilleensaa keessa gaggeeffamu kamiisiin jee si gaafate. Tokkoffaan liver jee tiruudha. Lammaffaan lungs somba jee. Sadaffaan tiraakiyaa jee. Diin harti jee onnee jechuudha. Kanaafuu qaamota kan keessaa gaa akkuma beekamu somba jechuudha bakka wal geeddaramiinsi qilleensaa keessa gaggeeffamu. Kutaa afuuffee baay'ee haphii taatitan alveolaa jedhamtuutu somba keessatti argama jechuudha. Alveolaa keessatti wal geeddaramiinsi kaarboon daayoksaayidii fi wal geeddaramiinsi oksijiinii gaggeeffama jechuudha. Oksijiinii yeroo alaa dhufe karaa inhaleeshiniitii yeroo alaa dhufe alveolaa keessa seenaa jechuudha. Alveolaa keessatti kaarboon daayoksaayidii seelota keessatti xuraa'ee dhufe wajji wal geeddaraa jechuudha. So kanaafuu qaamni hargansuudhaa kan qilleensi akka wal geeddaramuuf nu fayyadu somba ta'uusaa akkanumaan bira beeyni bira kun jechuudha. Mee gaafii itti aantu ta'e deemna. Okay, the second question is the role of cilia on the epithelium of the trachea is to dash. A. Move dirty and mucus away from the lungs. B. Move dirty and mucus down the trachea into the lungs. C. To produce mucus. D. To prevent food getting into the lungs. So among these four alternative choices, the correct answer is simply A, because the only role of the cilia that found in the trachea is to move dirt and mucus away from the lungs. So look, this question is a positive question. It needs a positive answer or a positive choice. So gaafii lamaffaan gaa waa'ee gahee cilia trachea keessatti argamuutu keessin dubbataa jirtu. So tokkoffaan maal jaa gartee wantoota xuraawaa fi mukasii jiidha garaagaraa jechuudha. Somba keessaa karaa alaa baasa jaa. Inni itti aanu immoo dartii yookaan wantoota xuraawaa fi mukasii jiidha kaapheeraa kan furriidha jechuudha. Down to the trachea jaa karaa sombaa oofachuusaati. Karaa sombaa oofachuusaati baan kuni. Kun immoo to produce mucus jaa. Mukasii oomishuuf fayyadaa jaa ciliaani. So down immoo to prevent food getting into the lungs jaa. Akka nyaanni gartee karaa sombaa hin seenne taasisa jaa. So kun hundi gahee isaatiin jechuudha. Kanaafuu gaheen cilia trachea keessatti argamu kana jechuudha. Wantoota xuraawaa fi dartii garaagaraa mukasii garaagaraa karaa sombaa keessaa karaa alatti baasaa jechuudha. So kana taachuu deebisaan salphatti aata. Gaafiin positiiva deebisaa maatiif akka barbaaddi deebisaa positiiva barbaadu siite jechuudha. So haala kanaan koodii qormaataa beekuun barbaachisa jechuudha. Gaafii isa itti aantu daade baru. Okay, number 3. Which of the following is not part of the respiratory response to exercise? A. Breathing faster. B. Producing more oxygen.
C. Breathing deeper. D. Producing more carbon dioxide. So among these four alternative choice, the answer is what? Producing more oxygen. Look, the question is negative, not. Gaafin negative, not kabarte, not part of the respiratory response to exercise ja. Response yookaan deebisaalee sochii yookaan sochii physical exercise dhaaf qaamni respiratory kan qaamni argachuu keenya gaggeessu jechuudha. Deebisaan isaa inni deebisu jechuudha. Fakkeenyaaf kan breathing faster ja. Kuni partii isaati jechuudha. Breathing faster jechuun haalaan saffisaan argannu jechuudha. Saffisaan argannu jechuudha. So inni biin kun maal seede producing more oxygen ja. Oxygen baay'inaan oomishuu ja. Caakuma yoo breathing deeper sirriitti gartee haalaan deeper jechuun haalaan gaffageessanii argannu jechuudha. Hafuura sirriitti fudhatuu fi hafuura sirriitti baafatu jechuudha. Haalaan irratti turu jechuudha. Daan kun producing more carbon dioxide ja. So isa kana malee hundinuu negative la. Not party respiratory kan ta'e isa kana qofa producing more oxygen. More oxygen produce godhuu hin danda'u jechuudha. Maaliif alaa fudhata malee. Deeping faster sirriidha. Breathing deeper sirriidha. Sirriitti gaffageessee arganu producing more carbon dioxide. Maaliif respiratory system keessatti seerota keessatti carbon dioxide baay'inaan oomishamuu isaati jechuudha. So kanaafuu salphatti biitaa jechuudha. Tan negatiiva taate biidha jechuudha kana keessa haala kanaan koodii qormaata addanaa baafadhaa jeetiin isin dhaamachuu barbaada. Ta'uu tanaafuu mee gaafii itti aanutti jedhame. Okay, number 4. Which of the following is not a constituent of cigarette smoke? A. Oxygen. B. Nicotine. C. Carbon dioxide. D. Tar. So simply the correct answer is what? Oxygen. Because maal sababni isaa gaafiin kun maal jettigaa inni hirmaamate keessaa kan qabiyyee gartee aara sigaaraa keessaa bahu hin taa'in kamiyya kombaanota kana keessaa jechuudha. Milita elementoota kana maal jaa oksijiina jaa, baan nikootinii jaa, caan immoo kaarboon monoksaayiidii jaa, diin taar jaa. So lukaat gaafii bifa kanaa deemsuudhaaf salphas yoo taate yookaan taaqimtullee yoo taate tapaasii heddummaatullee taate maalti deebite jechuuf akka boonni kootee booda yeroo lama gaafii tan dubbisuu barbaachisaa jechuudha. Yeroo lama gaafii dubbistee yeroo takka qofa filannoo irra deemtee akkasitti osoo yeroo ta'e hin gubnetti jechuudha. Oofte jechuudha. Kun maali gaafiin tun negatiiva. Kan qabiyyee aara sigaaraadhaa keessatti argamu kan ta'e hin ta'in kamiyya nuutti yaami. Kanaafuu gaafiin tun maaltu adda baafatta? Gaafiin tun negatiiva. Kanaafuu filannoolee afuran si qonnamu keessaa gaafii negatiiva barbaaddattaa jechuudha. Filannoo negatiiva barbaaddatta. Tokkoffaan oksijiin jaa, baan nikootiin jaa, nikootiin qabiyyee aara sigaaraati, raayitiitti godhee bira kuttaa, kaarboon monoksaaydiin qabiyyee isaati keessatti argama, taariin keessatti argama jechuudha. Aara sigaaraa keessatti. So kan argamnu kan oksijiina qofaatu hin argamu. Kanaafuu oksijiinni kun negatiivaa jechuudha. Kanaafuu itti marattee bira kuttaa haala kanaan fatanaa daffanta jechuudha. Mee isa itti aantutti yaana gaafii isa itti aantutti yaana. Okay, answer to review question 4. Gaafii gartee answerii review question 4 itti kan laalu ammaan tana. Okay, select the correct answer from A to D. Akkuma yerootti gaa ni filanna jechuudha. Okay, number 1. Glucose plus oxygen is equal to carbon dioxide plus water plus dash. Bakka duwwaatinitti maaltu guutamaadhama? Which term is needed to complete the word equation for aerobic respiration? 1. Number A, ADP, adenosine diphosphate. B, carbon monoxide. C, ATP, adenosine triphosphate. D, gas. So simply ATP ta'a jechuudha. ATP ta'a bakka duwwaa kana kan guutamu ATP ta'a jechuudha. Maaliif gulukoosii fi
oksijiinii yeroo wal nyaatan aerobic respiration keessatti jechuudha. Gosi respiration kan oksijiina fayyadamu jechuudha. Adeemsa gulukoosiin oksijiina fayyadamee gubatu kan caccabu jechuudha. ATP oomishuudhaaf. So kanaaf bakka kanatti maal ta'u gutama ATP ta'a jechuudha. ATP. Carbon dioxide plus water plus ATP ta'a. Energy seelotaaf yeroo uumamu jechuudha. So haala kanaan deebisaan maal ta'a caataa jechuudha. Okay, number 2. Which of the following is not a commercial use for anaerobic respiration? Look. A. Production of biogas from human waste. B. Beer making. C. Yogurt making. D. Bread making. D. None of the above. So, kani armaan gadi keessa noot yaamre noot laate noot ja. Kanaafu agartee faayidaa anaerobic respiration dha kan fermentation biotechnology kan ta'in kan jechuu isaati. Isaan hundinuu bu'aalee anaerobic respirationiti. Gartee biogaasiin oomishamuun wantoota namni darbe yookaan boolii yookaan du'a namarraa yookaan xuraawaa namaatirraa biogaasiin oomuun bu'aa anaerobic respiration ta'uu isaati. Faayidaa anaerobic respiration jechuudha karaa commercialitti jechuudha. Inni lammaffaan maal jabaan kun beer making. Biiraa tolchuun kunis faayidaalee yookaan gahee anaerobic respirationiti. Lammaffaa yogurt making. Itittuu yookaan urgoo tolchuun gahee anaerobic respirationiti jechuudha. So bakteeriyaatu raawwata jechuudha kana. Inni itti aanu diin kun maali? Bread making. Daabboo tolchuu jechuudha. Daabboo yookaan injeeraa tolchuunis gahee anaerobic respirationiti jechuudha. Gahee maalitti gahee raajitee yookaan yeastiti jechuudha kunis. Beer making fi bread making injeeraa making kun hundi gahee yeastii yookaan raajitiiti. Biogaasii fi wantoota akka yogurtii itittuu fi kan fakkaatan tolchuuf immoo gahee bakteeriyaati jechuudha. Kan gahee guddaa taphatu. Kanaafuu none of the above ta'a jechuudha. Kan inni armaan gadii keessa hin jiru jechuudha. Kan commercial use of anaerobic respiration kan ta'in faayidaa anaerobic respiration kan ta'in isa kana isa hin jiru jechuudha. Kanaaf none of the above jennee bira qonna jechuudha. Gaafii fakkanaatiin dhuftu haala kanaan bira qonna gaafii itti aantu ilaalla. Okay. Let us move to answer to review question 5. Review question 5 itti dabarachuu gaamma. Okay, ni filanna amma kanas. Gaafii tokko faa eegalla. What are the main parts of the human transport system? The main part of human transport system. So the question what? Positive. Questioning positive fadhachu. Positive. Kanaafuu deebisaa positive ta'e barbaadan jechuudha keessa. A. The heart, the blood vessel, the blood. B. The heart, the blood, and the lymph. C. The heart, the artery, and the veins. D. The artery, the veins, and the capillaries. So look at these 4 alternative choice carefully. Sirriitti ilaalame gaafiilee filannoo afuran tan jechuudha. So yeroo duraa gaafii tana deebisuudhaan maaltu si barbaachisa? Gaafiin tun negatiiv moo poozitiif naa dhiyaatee adda baafatuu qabda jechuudha dura. Amma gaafiin tun poozitiif. Kanneen paartii human transport systemii kan jechuun sirna circulatory system jechuudha. Sirna marsaa dhiigaa jechuudha. Kana keessatti kan paartii main paartii kan qatee kamiija keessatti. Maal jaa onnee ujummolee dhiigaatii fi dhiigaa. Jaa baan immoo onnee dhiigaa fi liimfii jaa sirna limfaatika jechuudha. Caan zahert onnee heert jechuun onneedha. Artarii fi veenota arterootaa fi veenota jechuudha. Ujummoo dhiiga deebisanii fi dhiiga raabsan. Daan arterii veins and capillary jaa. Look hundinuu negatiifa jechuudha yeroo akkamitti A kan qofaatu poozitiiva. Gaafiin poozitiivaami A kan qofaa poozitiiva A kanatti maratu qabda jechuudha. Akkamitti qabiyyee yookaan paartii sirna circulatory system sirna marsaa dhiigaa kan ta'e jechuudha. Onneen ni jirti sirriidha. Ujummoon dhiigaa ni jirti. Dhiigni ammas dhangala'aan dhiigaa ni jira jechuudha. So isa kana qofa akka sirriidha jechuudha. Kun keessaa hangati. Baan kun amfaas irratti herti jaa onneen sirri ni jirti. Dhiigni ni jira. Sirri limfaatikii immoo hin jiru jechuudha. Liimfiin hin jiru jechuudha keessa. Icaa kan laalame heert onneen ni jira sirri. Arterii fi veeniin immoo gosoota ujummoolee dhiigaati. Hin ta'u jechuudha.
maaltu irraa fi biletii irraa fi jechuudha. So inni daanku yoo arteriin, veenii, kaapilarii gosoota ujummoolee dhiigaa ta'uunis blood vessel qofa jechuudha. Kanneen akka tarisee isin shaguutuudhaaf fi ta'uu gartee blood vessel ta'uu karaa biraatti immoo blood vessel jennaan. Isin shaguutuudhaaf arterii, veins, kaapilarii jee fidee jechuudha. Laadha isin shaguutuu gartee akkatti wal qixxeessaa barreeffama kanaa wal qixxeessaa gartee himmata. Namoonni sirriitti hin qo'atiin kabatii dhagee bakka irraa batee jechuudha. Wallaalee salphatti gaafii dhaabachuudhaaf fi bakka naatti dhuftu isin shaguutuudhaaf deemu. Kanaafuu dura seef godhatu qabda jechuudha. Gaafii isaatti siiboo qabdi jechuudha. Gaafii lama itti dubbifta. Gaafii yeroo lama dubbifnee gaafii yeroo lama keessa dubbifte booda gaafiin tun poozitiif moo negatiifa tun haa kennamee na gaafatamee adda baafatte jechuudha. Koodii qormaataa beekuun bifa kanaan jechuudha. San booda immoo filannoolee hunda keessaa filannoon poozitiifa taate kan gaafiin poozitiifa taachisii adda baafatteemi filannoon poozitiifa taate keessaa tamidha. Ta'aa hundi guddatti. Aa taana jechuudha. Onneen ni jirti. Ujummoo dhiigaa ni jirti. Blood vessel. Inde dhiiga jechuudha. Kanaatu waa hundi guddate. Kun poozitiifa ta'a jechuudha. Gaafiilee poozitiiva tanaaf filannoo A qofaa poozitiiva. Tuun akka jirtu negatiiva. X gootee bira qottachi yeroo filannoo gaggeetu X gootee bira qotta, X gootee bira qotta, X gootee bira qotta. Takka immoo ta'a poozitiif taate raayit gootee bira qotta. Haala kanaan koodiin qormaata sii gallaan bakka fedhii akka fedhiitti sii fidan ati qormaata fantu malee mana oolle kanaafuu haala kanaan qayyabachaa deemuu qabda jechuudha. Mee gaafii itti aantutti aana jechuudha. Okay, number 2. The main job of the arteries is dash. A. Look, asirratti amma gaafiin maali? Positive. Kanaafuu A. Carry the oxygenated blood away from the heart. B. To carry oxygenated blood away from the heart. C. To carry the oxygenated blood to the heart. D. To carry oxygenated blood to the heart. Look at this alternative choice carefully, please. Sirriitti ilaaltanii adda baatu isin barbaachisa jechuudha. Jalqabarratti wanni isin adda baatu maali? Gaafiin tun negatiiva moo poozitiiva ta'uu isaa adda baaftan. Gaafiin poozitiiva. Dalagaalee aarterii kan ta'e kamidha keessaa? Dalagaa aarterii kan ta'e keessaa kan inni armaa gaditti tarraa kan keessaa kamii jechuusaati. Kanaafuu gaafiin maali? Poozitiiva. Dirqamatti maal barbaadu qabda? Gaafii deebisaa poozitiiv barbaachuu qabda. Fakkeenyaaf A kana ilaalimee to carry the oxygenated blood away from the heart. Look, the oxygenated blood away from the X bira qotta jechuudha. B to carry oxygenated blood away from the heart. So kana jechuudha right itti godhatta. Caanku yoo to carry the oxygenated blood away from to the heart. Hin ta'u jechuudha the oxygenated waan ta'eef. To carry oxygenated blood to the heart. Hin ta'u jechuudha X goota jechuudha. So kanaaf salphatti gaafii deebisaan maal ta'a? Baataa jechuudha. Isinis maratu qabdi gaafataa keessan gubbatti. Gaafii kataa keessan gubbaadha dalagaa irra gaanii beeytanii firiifi kooshinii kanaafuu baa godhattanii itti katabattanii jechuudha. Okay, number 3. Which types of vessels have a pulse? Which types of vessels have a pulse? A. Capillary. B. Lymph node vessels. C. Veins. D. Arteries. So salphumatti gaafii afran tana filannoo afran tana yeroo dubbitu dura gaafii itti siiboo qabdi. Ujummoolee dhiigaa kan keessaa kanneen armaan gaditti argaman ujummoolee dhiigaa armaan gaditti argaman keessaa kan palsii qabu kan dhahannaa qabu kamidha? Kaapilariin hin qabu X gootee bira qotta. Lymph vessels hin qabu X gootee bira qotta. Veenonni hin qabanii palsii hin qabanii X gootee bira qotta. Diyyoo arteries jedha. Arteriin gaafa beekamu palsii qabachuu kan dhahannaa onnee san qabu arteriidha jechuudha. Gosa ujummoo dhiigaa keessaa jechuudha. Haala kanaan gaafii adda baafattanii haffastanii kasti gaa qormaata biyyoolessaa ta'e qophootin jechuudha. Mee gaafii itti aatutti dabarra. Okay, number 4. Which chamber of the heart has the thickest wall? A. Right atrium. B. Left atrium. C. Right ventricle. D. Left ventricle. So the correct answer is left ventricle jechuudha. Kanneen chamberii yookaan gola onnee keessa kan dhaaba jabaa qabu kamicha? Right atrium, right left atrium, right ventricle, left ventricle. So golon onnee agartee afuran kun isa kana jechuudha. Isa kana gamma right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle.
kana jechuun gosti onnee afuran jechuudha. So ujummoo dhiigaa ujummoo dhiigaa guddichi dhiiga deebisu veenaa kaavaa jedhama. Dhiiga xuraawaa qaamota keessaa walitti qabeete karaa onnee deebisa. Karaa onnee gola jalqabaa isii jalqabaa kan raayit atiraam jedhamu kana deebisa. So gola onnee kanaa fi gola onnee raayit atiraamii fi raayit ventirikilii gidduu huutuu jira. Tiraaikuspid valvennaan huut sadii jechuudha. Huut sadeetu jira jechuudha gidduutti. Yeroo dhiigni xuraawaan veenaa kaavaa keessaa dhufe gola onnee isii jalqabaa tana raayit atiraam jennu tana seene raayit atiraamiin tun kottoonfatti. Yeroo raayit atiraamiin tun kottoonfattu tiraaikuspid valviin yookaan huut sadeen tun ni banamti jechuudha. Yeroo sadeen tun banamtu karaa deema dhiigni raayit ventirikilii seena jechuudha. Dhiigna keessaa deemee akka seenaa jechuudha. Yeroo golti onnee tun kottoonfattu tiraaikuspid valvii yookaan immoo huut sadeen ni banamti. Sanboota dhiigni as seenaa jechuudha. Dhiigni yeroo as seene raayit ventirikilii ni kottoonfatti tunis yeroo kottoonfattu dhiigni onnee keessaa beet ujummoo pulmonaarii arterii jedhamuun ujummoo sombaa fi onnee gidduutti argamu kan pulmonaarii arterii jedhamuun deemee somba keessa dhaqa jechuudha. As dhufaa jechuudha. As somba keessa yeroo dhaqee dhiigni ni qulqullaa'a akkuma beekamu sirna argansuutiin alveolaa keessatti dhiigni qulqullaa'a. Dhiigni fi qulqullaa'ee booda somba keessatti ujummoo PV yookaan immoo pulmonary veins jedhamuun asitti karaa onnee deebi'a jechuudha. So ujummoo pulmonary artery jedhamu gosa ujummoo sombaa fi onnee gidduutti argamtuun exceptionidha jechuudha. Maaliif arteroon hundinuu dhiiga qulqulluu geejjibu garuu pulmonary arteriin dhiiga xuraawaa geejjiba jechuudha. Onnee fi somba gidduutti geejjiba jechuudha. Maaliif onnee fi somba gidduutti waan argamuuf jechuudha. Dhiiga xuraawaa geejjiba jechuudha. Kan arterootatti exceptionii kan nu isa kana jechuudha. Sanboota somba keessatti gaa dhiigni qulqullaa dhiigni qulqulluun gartee oksijiiniidhaan badhaadhee oksijiineetii taatee kan diimate kun jechuudha. Ujummoo PV jedhamu yookaan pulmonary veins jedhamuun somba keessaa fuudhamee karaa gola onnee isii sadaffaa seenaa jechuudha. Leefti atiraamii tanaa jechuudha. Leefti atiraamii tanatti seenaa jechuudha. Yeroo akka seenu gaa leefti atiraamiin tun kottoonfatti. Huutuu banama. Bicuspid valve waan huutu lameetu jira jechuudha. Yeroo golti onnee leefti atiraam jedhamtuun kottoonfattu huutuun ni banamti. Huutuun gisee banamtee dhiigni immoo karaa leefti ventirikilii seena jechuudha. So leefti ventirikiliin tun maali ujummoo gosa gola onnee kan dhaaba jabaa fi illaastik ta'e kan sirriitti diriiree dhiifamuu qabu maashaa dhaaba jabaa kan qabdu isiidha jechuudha. Maashaa cimaa fi dhaaba cimaa qabdi jechuudha. Katamtu qaba leefti ventirikilii waan ventirikilii bitaa ta'een tanaatu dhaaba jabaa akkasii qabaatu. So saraarri gartee onnee tan adda baasee septamii jedhama. Huutuu jira mastan leefti ventirikilii fi aortaa gidduu jirtu. Semilunar valve jennaan. Semilunar valve jennaani valviin tun tanaan yeroo leefti ventirikiliin tun dhiiga darbiti kan bisiin pampidha. Bisiin mator pampidha amma golti tun. Goltoonni leefti ventirikilii yookaan raayit ventirikilii bitaa ta'een tun tan dhiiga pampa gootee yookaan dhiiga kana furguistee dhiiga kana facaaftee aortaa keessa tamsaaftu jechuudha. Aortatti neetti. So huutuu keessatti semilular valve keessatti inni asii dhooti semilular valve ni banamti. Ifa banamte booda dhiigni aortaa keessatti dhaqee aortaa keessaan gara qaamota hundaa tamsa'a jechuudha. Aortaa keessa dhiigni qulqulluutu akkasitti tamsa'a jechuudha. So haala kanaan gaa dhiigni sinni marsaa dhiigaa itti fufa jechuudha. Sirna marsaa dhiigaa itti fufa. Tan akka gaafii tanatti dhaaba jabaa tan qabdu leefti ventirikiliidha jechuudha. Dhaaba jabaa tan qabdu maaliif dhiiga darbiti waan dhiiga pampa gooti dhiiga qaama keessa waan ta'eef jechuudha. So ujummoo guddichi dhiiga deebisu karaa onneedhaa veenaa kaavaa hojjamu. Ujummoo guddichi dhiiga raabsu immoo aortaa jedhama jechuudha. Gosa arteriiti. Arteriin guddichi aortaa hojjamu. Veeniin guddichi immoo veenaa kaavaa jedhama. Arterii xiqqichi arteeroos jedhama. Veenii xiqqichi immoo veenius jedhama jechuudha. Ujummoo xiqqichi dhiiga raabsu. Ujummoo xiqqicha dhiiga deebisu jechuudha. So haala kanaan gaafii bifa kanaan deemtan jechuudha. Isa gaafii itti aantutti dabarrachuun maantana. Okay, number 5. The main role of the platelet in your blood is in dash. A. The clotting mechanism. B. The carriage of oxygen. C.
the carriage of carbon dioxide. D. The production of antibody against invading organisms. So look at these 4 alternative choice carefully, please. So when isin adabatu qabdanga gaafi yeroo lama irra deebitanii dubbiftanii jee maaliif yeroo lama irra deebitanii dubbiftaniif gaafi takka baay'ee dheertuudha maqaa qormaata intiransii irratti gaafa laatanii jiraatan gaafileen tun gartee sarara lamaa sadii faa naannoote jechuudha. Gaafis akka isa yoo biyyi lama irra deebitee malee siin galchuun maasiisi gaafattu akkam goota gaafii akkasitti dheeratti booda yookaan dheeratti yoo baatte gaafiin tun poozitiifa nagaa ta'eef nagaafatame immoo negatiifa nagaafatame koodii qormaataa isa olaanaa beekamaa kan beekuu danda'u qabda jechuudha. If gaafii poozitiifa nagaafatame negatiifa nagaafatame adda baaftee booda poozitiifoo taate deebisaa poozitiifaa dirqama adda baaftee isaan afuran keessaa hedduu wal fakkaatu beektee qormaan hedduu wal fakkaatu maaliif siin shawwatuu fi nama kamtu haalan qo'atee adda baafatee beeku waan ta'eef qormaata kanuma wal fakkaatu kan ammoo negatiiva poozitiif ta'uun isaa ni beekama jechuudha. Ati sirriitti gatu feetee hubattee fi ati akka adda baaftu taate kanaafuu maal ta'u gaafiin tun the main role of the platelet gaheen pilaatileetota qaama dhiiga keenya keessatti argamanii maalii jaa clotting mechanism jaa iraatii itti godhatta the carriage of oxygen waa'ee oxygeniitti waliin qabatu jechuudha. The carriage of carbon dioxide waa'ee carbon dioxide waliin qabatu daa'imman maal ta'a the production of antibody against invading organisms kun gahee isaati miti jechuudha. So kanaafuu gaheen pilaatileetiidha the clotting mechanism jechuudha. Clotting yookaan immoo dhiiga kan tarsuuf qabaachuu dhiiga kan tarsachuudha yeroo qaamni yookaan wanni garaagaraa nu murte dhiigni keenya akka kan taru kan taasisu. So kanaafuu gaafii poozitiiva tanaaf deebisaa poozitiiva tanaatti jechuudha. Hundinuu akka jiru negatiiva. Argee kana jechuudha. Mee gaafii isatti aanutti aana. Okay, gartuulee dhiigaa kana mee fudhannaa maaliif booda gaafii jira waan ta'eef gaafii daleenya asirratti hundoofne jechuudha. Okay, blood group gartuulee dhiigaa nakaannaa asiin gadoora tu jechuun nama inni kan dhufu jechuudha. From jechuun immoo nama inni irraa fudhatu. Fakkeenyaaf gartuun dhiigaa A kuni gartuun dhiigaa A kun kan inni dhiiga kan dhufuu danda'u nama gartuu dhiigaa A akka isaa qabuu fi nama gartuu dhiigaa A baa qabuuf kennaa jechuudha. Kan inni irraa fudhatuu danda'u yoo ifi rakkate kan inni irraa fudhatuu danda'u immoo nama gartuu dhiigaa A akka isaa qabuu fi nama gartuu dhiigaa O qaburraa fudhatuu danda'a jechuudha. Gartuun dhiigaa B immoo namni inni kan dhufuu danda'u namni yoo biratti rakkate jechuudha namni inni kan dhufuu danda'u nama gartuu dhiigaa B akka isaa qabuu fi nama gartuu dhiigaa A baa qabuuf kennaa jechuudha. Yoo ifi rakkate yoo gartuu dhiigaa baadhaa kun nama gartuu eenyurraa fudhata nama gartuu dhiigaa B akka isaa qabuu fi nama gartuu dhiigaa O qaburraa fudhatee lubbuu baraaramaa jechuudha. Nama gartuu dhiigaa A baa qabu immoo kan inni kan dhufuu danda'u nama gartuu dhiigaa A baa qabu qofa jechuudha. AB only jaarree nama gartuu dhiigaa A baa qabu qofaaf kennuu danda'a jechuudha. Namni gartuu dhiigaa A baa qabu nama gartuu dhiigaa A baa qabu qofaaf kennuu danda'a jechuudha. Yoo ifi rakkatoo nama gartuu dhiigaa A baa kun from all group garee hundinuu nama garee hundirraa fudhatuu danda'a jechuudha. Nama gartuu dhiigaa A qaburraa isin fudhata. Nama gartuu dhiigaa A baa qabus irraa fudhata. Nama gartuu dhiigaa B qabus irraa fudhata. Nama gartuu dhiigaa O qabus irraa fudhata. Hundirraa fudhata jechuudha. So from all group receive from all group jaarree kanaafuu gaa hundirraa waan fudhatuuf universal recipient yookaan immoo hundirraa fudhata yookaan immoo hunda hirmaataa jennaan jechuudha. Nama gartuu dhiigaa A baa qabu inni namaan kannu nama gartuu dhiigaa A baa qabu qofa kanna yoo ifi rakkate immoo nama hundirraa fudhata jechuudha. Namni hundi lubbuu isaa baraaruu danda'a jechuudha. Nama akkasii maal jennaani universal recipient jennaan jechuudha. Nama hundirraa garee dhiigaa hundirraa fudhatu jechuudha. Kan namni dhiigummaan jiraannan namni inni biratti hin du'u jechuudha. Namni gartuu dhiigaa A baa qabu yoo namni bira dhukkubsate nama gartuu dhiigaa A baa qabu qofaaf kanna yoo immoo nama biratti inni dhukkubsate yoo ifi dhukkubsate dhiiguma gahaa qabaanna namni gartuu dhiigaa hunda gosa fedhe qabulleen isa furuu danda'a yookaan isa lubbuu isaa baraaruu danda'a jechuudha. Namni gartuu dhiigaa O qabu immoo all group lagartee namni gartuu dhiigaa O qabu kan inni kan dhufuu danda'u nama gartuu dhiigaa kamiyyuu qabuuf ni kennuu danda'a jechuudha. Namni gartuu dhiigaa kamiyyuu qabu isa biratti rakkatu isa biratti hin du'u hundaaf kenna jechuudha. From to all group jaarree garee hundaaf kenna. Kanaafuu garee hundaa kanniisi isaa kun immoo universal donor jennaan yookaan hunda hirmaataa hundaaf kennaa jechuudha. Hundaaf kenna jechuudha. Yoo ifi rakkate namni gartuu dhiigaa O qabu kun akka tasaa dhiiga dhabee dhiiga barbaade yoo ifi rakkate eenyurraa fudhata? O only
nama gartuu dhiiga O akka isaa qabu qofti yoo jiraate maatii san keessa san qofarraa fudhatu danda'a jechuudha. So namni gartuu dhiiga O qabu arjaadha jechuudha. Ifii arjaadha yeroo ifii rakkate immoo nama gartuu dhiiga O akka isaa qabu waan hin ta'in kun isaa kan hin danda'u jechuudha. Arjaadha jechuudha. Namni gartuu dhiiga Abaa qabu immoo qorqotaadha jechuudha. Akkamitti ifii namni yoo rakkate nama hedduutu isa fura. Yoo rakkate nama hedduu isa fura. Yoo namni bira rakkate immoo nama gartuu dhiiga Abaa akka isaa qabu malee nama kaanii waa takka hin danda'u jechuudha. Waa takka. Kanaafuu haala kanaan gartuu dhiigaa kana itti baaftan jeetii yaada karaa gaafii deemname. Okay. Sabboonaa has heterozygous blood group A. He married Dusitu, which has heterozygous blood group A. Sorry, bakka tuni B taati. Blood group B taati bakka tuni. Sorry. Asirratti maaliif dogoggoraan akka tuni taate laal kaawwatan. Sabboonaa has heterozygous blood group A. Jaami. He married Dusitu, which has heterozygous blood group A osoo hin taane blood group B bakka tuni. Sorry, dogoggoraan kana ta'a. Dogoggoraan akkatti irraanfanne nuuf kolchaachaa blood group B dha bakka tuni. Bakki tuni blood group B. Blood group B bakki tuni. They obtain full children jaa. Find the probability of the blood group of their children jaa. Look asirratti amma alliilsiin Dusituudha asirratti BO AO akkas ta'e jechuudha. Bakka tun B dhiyeessiin ijeen jira. Gaafitan irratti bakka tun B dha. Dogoggoraan akkas taate B itti fudhadhaa. B itti fudhadhaa. Blood group A dogoggoraan taate bakka tun blood group B dha. Amma argamte waan taateef blood group B dha bakka tuni. Maaliif asitti alliilsii isaanii kan Punnett square kana keessatti ni beekama. BO AO. Maaliif find the probability of the blood group of children. Ijoollee afuran qaban jenneef gaafa sabboonaan kun gartuu dhiiga isaa heterozygous blood group A gartuu dhiiga A dha. Dursituudha fuudhe. Dursituun immoo gartuun dhiiga isiidha heterozygous blood group B dha jechuudha. Blood group B dha. Jarri kun sabboonaa fi dursituun ilmaan afur argatan. Ilmaan afur argatan jechuudha. So carraan gartee probabilitiin chaansii gartuu dhiiga isaanii haa barbaannume. Okay, dursituu asiin katabneet sabboonaa asiin katabne jechuudha. Kun abbaadha kun immoo haadha jechuudha. Alliilsii sabboonadha asitti irreeffanna jechuudha. Punnett square kan keessa jechuudha. AO wanni AO inneef ma heterozygous dha. Heterozygous gartuu dhiigaa heterozygous A qaba. Dursituun immoo gartuu dhiigaa heterozygous B qabdi. Kanaafuu AO asitti irreeffanneet BO asitti irreeffanna. So alliilsii kana tokko isaanii waliin cross goone. B kana yeroo A kanaan cross goone gartuu dhiigaa AB arganna. B kana yeroo O kanaan cross goonu gartuu dhiigaa B arganna jechuudha. BO heterozygous B jechuudha. Yeroo ammas A kana alliilsii gartuu dhiigaa O bakka bu'u kana fuunee gartuu dhiigaa A kana alliilsii A kanaan wal dhoofne AO arganna jechuudha. Gartuu dhiigaa A dha jechuudha. Asitti gartuu dhiigaa alliilsii O abbar haadha bakka bu'u kana O abbaatiin cross goona maal arganna gartuu dhiigaa O arganna jechuudha. So kanaafuu ijoolleen tun namni tokko gartuu dhiigaa Abaa harka qaba argata. Daa'imni isaanii keessaa tokko nama tokko nama gartuu dhiigaa Abaa qaba. Namni tokko nama gartuu dhiigaa Aati. Namni tokko immoo nama gartuu dhiigaa Baati. Namni tokko nama gartuu dhiigaa Ooti jechuudha. So ijoollee tana maqaa moggaafamee akka nu galuuf. Nama gartuu dhiigaa Abaa qabu kana falma taannee haa moggaafnu. Akkasii naa qabadhaadha. Nama gartuu dhiigaa A qabu kana yaada taannee haa moggaafnu. Nama gartuu dhiigaa B qabu kana iftu wannee haa moggaafnu. Nama gartuu dhiigaa O qabu kana saartuu wannee haa moggaafnu. So tokko isaanii ni dhukkubsina jechuudha. Yaadaan dhukkubsina jechuudha. Abbarraa eegallee daa'imman isaanii kana hunda dhukkubsinee haakima geessineet carraa isaanii eenyu furuu akka danda'u wajji ilaalla. So number 1 if sabboonaa sick. Sabboonaan kun abbaan maatii tanaa dhukkubsatee akka malee hospitaala dhaqee jechuudha. Yeroo tana doktoroonni gaa abbaan keessan akka malee dhiiga dhabee jira. Kanaafuu maatii teessan keessaa namni dhiiga arjoomuu danda'u. Dhiiga arjoomaati abbaa keessan kan lubbuu baraaraadhaa jedhanii itti himan jechuudha. So kanaafuu ijoollee tana keessaa kanneen abbaa isaanii kana akka hin duune abbaan isaanii kana lubbuu baraaruu danda'u saartuu fi yaaditaadha. Maaliif? Look, sabboonaan akkuma beekamu gartuu dhiiga isaa maali?
Eedha. Heterozygous Eedha. Saartuun gartuu dhiiga Oodha. Yaataan immoo gartuu dhiiga Aadha. Kanaafuu sabboonaan kun eenyuuf eenyurraa fudhatuu danda'a? Saartuu fi yaadatarraa fudhatuu danda'a jechuudha. So saartuu fi yaadataan garee maatii tan sabboonaa yookaan abbaa isaanii kana dhiiga kannitee fi lubbuu baraaratu dandeessu jechuudha. So kana jechuun kana jechuudha. Yaadataan gartuu dhiiga Aadhaa mire saartuu gartuu dhiiga Oodha. Kanaafuu abbaan gartuu dhiiga A waan ta'eef A fi Orraa fudhataa jechuudha. Yeroo fi rakkate A fi Orraa fudhata. Kanaafuu kana jechuudha. Inni itti aanu gaafii lammaffaa dhiif dursituu seek haatti olii tanaa akka tasaa dhukkubsattee dhiiga akka maletti dhabuudhaan daa'imman isaanii keessaa doktoroonni akka dhiiga kananiif gaafatan jechuudha. So daa'imman isaanii yeroo dhiiga gartuu dhiigaa adda baafnee jirra gaa'e daa'imman isaanii tan keessaa tan lubbuu haadha isaanii tan dursituu tan baraaruu dandeessu saartuudhaa fi iftuudha jechuudha. Akkuma beekamu dursituun gartuu dhiiga B'dha. Gartuu dhiigaan isiidha. Gartuun dhiiga haadha ijoollee tanaa B'dha. So namni gartuu dhiiga B qabu yeroo ifii rakkate eenyurraa fudhata? Nama gartuu dhiiga O qabuu fi nama gartuu dhiiga B qabu irraa fudhata jechuudha. So namni gartuu dhiiga O qabu saartuudha. Namni gartuu dhiiga B qabu immoo iftuudha jechuudha. So haala kanaan daa'imman afuran yookaan maatiiwwan jirtu keessaa ijoollee lamaan tanaatu lubbuu haadha isaanii dhiiga kannee fi baraarratee du'arraa jala hambifatuu danda'a jechuudha. Okay, isatti aan walaallume. Sadaffaa kana jechuudha. Falmataa siik. Falmataa dhukkubsa nuumee fakkeenyaaf. Falmataan kan akkuma beekamu gartuun dhiiga isaa Aabaadha. Aabaadha. Gartuu dhiiga Aabaadha inni. Akka asirratti ilaalee jirutti loogu. Falmataan kan gartuu dhiiga Aabaadha agartanii. Kanaafuu karaa dhiiggaafitti deebifna jechuudha. Asirratti falmataan dhukkubsate akka malee dhukkubsate gaammaan tana haakama jira hospitaala keessa jira. Doktoroonni namaa hanqina dhiigaa waan qabuuf maatiiwwan jala dhufan maatiiwwan gahee hospitaala keessatti isa ilaaluudhaan isa jala dhufan isa dhukkubsi isa waan dhukkubee dhufan kana keessaa dhiiga kannaaf jaan jechuudha. Yeroo dhiiga kannaaf inni jiru maatiiwwan keessaa eenyutu lubbuu isaa baraaruu danda'a? Look, from all family. Maatiin isa jala dhufte haadha abbaa isaa dabalatee hundinuu falmataa lubbuu baraaruu dandeessa jechuudha. Dhiiguma gahaa qabaannan dhiiguma isaa kananii isaanii hafuu qabaannan maatiin kamiyyuu jechuudha. Maatiin jaanuu haadha abbaa dabalatee lubbuu falmataadhaa kana lubbuu obboleeyyiin isaanii kana lubbuu obboleeyyiin isaanii kana baraaratu danda'u jechuudha. So universal recipient yoo amma falmataan maali? Gartuu dhiiga eebiidhaame universal recipient hundarraa fudhataa jechuudha. Namni tokko inni dhukkubsateetuma namni isa furuun hin dhiisu jechuudha. Nama hundarraa fudhataa jechuudha. Nama hundaatu isa furaa jechuudha. Gabaabumatti nama hundaatu isa fura jechuudha. Yeroo inni dhiiga dhabu maatiin isaa hundi haadha abbaa isaa dabalatee isa fuudhan isa fura jechuudha. So from all family maatii yookaan family hundarraa fudhatuu danda'a jechuudha. Dhiiguma gahaa qabaannan. So falmataan maal jedhamatu universal recipient jedhama jechuudha falmataan. Falmataan akka maatii tanatti akka maatii sabboonatiif akka maatii tursitutti maal jennaan universal recipient yookaan immoo hundarraa fudhataa. Hundarraa fudhataa inni jennaa jechuudha. Mee gaafii afuraffatti haa deemnu jechuudha. If saartuu sik. Saartuun haa dhukkubsattu mee fakkeenyaaf saartuu yoo dhukkubsatte maatiiwwan keessaa eenyu isii furuu danda'a? Hin jiru jechuudha. No from family. Maatii keessaa saartuun namni tokko isii furuu hin qabdu. Mee fakkeenyaaf bunneen iskuweeritti kootti mee luuku. Akka isaa maatii tana keessaa jechuudha. Kan gartuu dhiiga O qabu isii malee hin jiru. Luuku. Kun gartuu dhiiga Eedha. Kun gartuu dhiiga Aabaadha. Kun gartuu dhiiga Baadha. Kun gartuu dhiiga Aadha. Kun gartuu dhiiga Oora kun saartuudha. Kanaafuu maatii keessaa kan gartuu dhiiga O akkasii qabu hin jiru. Abbaan isiidha gartuu dhiiga Baa. Gartuu dhiiga Aadha. Haati isii gartuu dhiiga Baadha. Kanaafuu maatii namni jaan keessaa namni tokko isii malee hin jiru waan ta'eef no from family dha jechuudha. Namni isii furuu danda'u jechuudha. Yoo fakkeenya amma saartuun kun qabu dhukkubsatee hospitaala jirti. Dhiiga dafanii dhiiga kan nuuf barbaadde jechuudha. So dhaabuu isaaniifuu maatii isii keessaa dhiigan argattu jechuudha. Maatiin isiidhaa tan dhiiga kan itee fi lubbuu isii baraarratu hin jirtu. No from family. So akka silaa maatiiti silaa saartuun ni dubde jechuudha. Sanaafuu immoo akkan duune maal goota? Ni bitta jechuudha. Dhiiga gartuu dhiiga Oodhaa kana gartee bilet baankii yookaan baankii dhiigaa irratti arjoomame haa ta'u kan bitamus haa ta'u yookaan hospitaala keessa jiraate kan hospitaala sanatti bittee
yoo immoo nasaa kan taate nasaa si kananii fi saartu baraaruu dandeessu. So maatii keessaa dhiiga gartuu dhiiga maatii keessaa obboleessi isiidhaa kan yookaan obboleettiin isiidhaa kan gartuu dhiiga oolaa qabdu hin jirtu waan ta'eef isiin hospitaalaa bitamaa fi dhiini. So kanaafuu universal donor jedhachiisin maaliif hundaaf kenniti garuu maatii keessaa isiin nama hundarraa hin argattu jechuudha. Nama gartuu dhiiga oo akkasii qabu malee. Kanaafuu maatii isii keessa namni gartuu dhiiga oo qabu obboleeyyan gartuu dhiiga oo qabu waan hin qabneef saartuun no from family jechuudha. Maaliif tokko maatiin isaanii haadha abbaa isii dabalatee jechuudha kan dhiiga kanneen yeroo sanitti isii furuu danda'u hin jiru. Kanaafuu alaa bitamaa fi jechuudha saartu. Gabaabumatti gartuun dhiiga oodhaa saartuudhaaf alaa bitamaa jechuudha. Kanaafuu universal donor jechuudha saartuun hundaaf kennitti. Hunda ni furti ifi immoo hin argattu nama gartuu dhiiga oo qabu yoo argatte malee. Kanaafuu alaa bitamaa fi jechuudha saartuu kanaaf. Inni shanaffaa meeqaaf shanaffaa haalaallu dhiif yaadataa asitti. Yaataa dhukkubsina gaammas yaataan dhukkubsata hospitaala dhaqachuudha. So hospitaala fadhaqee booda doktoroonni maatiiwwan isii keessaa kan dhiiga arjoomuuf jaaniitii dhiiggaafatanii dhiiga arjoomuu danda'u immoo maatii keessaa saartuu dhiiga gaa qabaannan kanitiif sabboonaa ammas abbaa isaaniiti jechuudha. Abbaa isaaniiti maaliif yaataan akkuma beekamu gartuu dhiiga baadha. Gartuu dhiiga haadha. Gartuu dhiiga haadha. Kanaafuu gartuu dhiiga oolu saartuun kan nufi dandeesse jechuudha. Dhiigni saartuudha yaata arfitaa jechuudha. Amma sabboona abbaa isaanii gartuu dhiiga haadhaa abbaanis yoo dhiiga gahaa qabaate yaataa kanaaf kanneen lubbuu isaa baraaratu danda'a jechuudha. Yoo isaan lamaan kanaa qofaatu yaataa baraaruu danda'a jechuudha. Saartuu fi sabboona yookaan abbaa isaa kana. Saartuu obboleettii isaatii fi sabboona abbaa isaa kanaatu lubbuu yaataadha baraaruu danda'a jechuudha. Kanaan alaa jarri kun baraaruu danda'u jechuudha. Jaaffaan kujuu iftuu sik iftuu haa dhukkubsinu gaa iftuu qofaan nu hafe. Iftuun tunis gaa gartuu dhiiga biidha koo beeytanii gartuu dhiiga biidha isin. Saartuun gartuu dhiiga oolaa nakanitiif saartuun nakanitiif dursituunis haadha jechuudha. Dursituun haadha isaaniiti ummaa isaaniiti jechuudha. Gartuu dhiiga biidha dursituun. Kanaafuu dursituunis iftuu tanaaf dhiiga kanitee dhiiga gaa qabaannan dhiiga kanitee iftuu tan lubbuu baraaratu dandeesse jechuudha. So maatiiwwan keessaa namoonni iftuu kana akka hin duune godhuu danda'u eenyu fa'a? Eenyu saartuu fi dursituu yookaan ummaa isiidha ta'uu dandeetta taate jechuudha. So kanaaf haala kanaan gartuuleen dhiigaa maatiiwwan keessatti akkamitti akka gahee guddaa qabuu fi eenyu akka furuu danda'u haala kanaan gartuulee dhiigaa eenyu kanna eenyurraa fudhataa adda baafatan jeetii yaada jechuudha. Maaliif fakkeenya kana waan itti yaadee isin kanneef isin hojjedheef akka sirriitti gartuuleen dhiigaa kun isinii galee bifa maatiitiin akka maatiitiin akka jookuu akka magartee akkuma salphaatiin akka maatiitiin akka isinii galuuf akkasitti wanni isinii godhe kanaafuu mee okay arraabsiniif gaa until next lesson goodbye egaa jechuudha akka gartee viidiyoo biraati waliin gala garuutti nagaatti jechuu barbaanna jechuudha.